Akkam jirtu ijoollee? Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u, fayyaa keessanii? Maatiin keessan nagaadhaa? Barumsi gaariidhaa? Jiruun bareedaadhaa? Ishoo baga nagaan dhuftan ijoollee. Kun sagantaa ijoollee waldaa warra wangeelaa Oromoo Nuurenbergiin qophaa'ee isinii dhiyaatudha. Kanatti aansuudhaan barsiisa macaafa qulqulluu wangeela keessaa isinii dhiyeessa. Egaan ijoolleen sirriitti na dhaggeeffadhaa. Barumsi keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 kaasee isa jiru irratti xiyyeeffanna. Ijoollee, beektuu waa'ee mucaasa badee argame? Eeyyee, wangeela Luqaas boqonnaa 15 keessatti mucaasa waa'ee mana abbaa isaatiitii badee dubbata. Dhattanii boqonnaa 15 lakkoofsa 11 kaaftanii gaafa dubbifattan ijoollee, seenaa nama waa'ee nama tokkoo nutti hima. Namni tokko magaalaa tokko keessa jiraata turee jedha. Namichi kun ijoollee 2 qaba turee jedha. Guyyaa tokko ijoollee isaa keessaa inni quxisuun abbaa isaatiin akkas jedhee isa gaafate. Yaa abbaa koo, horii qabdu keessaa waan naga'u naaf kenni. Ani kana booddee si wajjiniin jiraachuun barbaadu. Waan ati naaf kennitu qooda koo fudhadheetan deemuu barbaada. Biyya biraa dhaqeetan akkan barbaade ta'uu barbaada jedhe mucaanni quxisuun. Abbaan isaaniis ijoollee kanaaf waan kennamu hundumaa bakka 2tti qoodee mucaasa xiqqaadhaan, egaa yaa mucaa koo, ilaa kunoo waanan qabu isan siif qoode kunoo akkasitti siif kenneera. Ilaa kunootii fudhadhu jedhee isaaf kenne. Mucaan inni xiqqaan sunis wanta abbaan isaa kenneef maallaqa sana fudhatee biyya fagoo dhaqe. Beektuu ijoollee, biyya fagoo. Eeyyee singaa biyya keessa hin jirta, keessa duwwaa jirtu ta'a. Mucaan kun waan abbaan isaa kenneef fudhatee akka wangeelli Luqaas nutti mutti biyya fagoo maallaqa abbaan isaa kenneef sana fudhatee dhaqe. Eega biyya sana dhaqee booddee maallaqaaf horii abbaan isaa kenneef sanaan akka barbaade ta'e. Hin nyaataa, hin dhugaa, hin sirbaa, namoota walitti qabee nyaachisaa, guyyaa guyyaatti paartii godhaa, maallaqa abbaa isaa irraa qooddate sana akka barbaade godhee facaasee fixe. Sana booddee mucaan sun biyya dhaqe sana keessatti rakkate. Maaliif? Maallaqni isaa dhumee raka. Inni abbaa isaa harkaa fudhate sun akka barbaade godhee facaasee abbaa barbaade nyaachisee fixee raka. Isa booddee waan nyaatu dhabee beela'e, hin rakkate, uffati isaa irratti ciccite. Kana booddee akkas jedhee, aqeetanii naman hojjedhuuf barbaada jedhee yaade. Booddee mucaan sun baay'ee rakkatee ganda nama tokkoo dhaqee booyyee tiksuutti qacarame. Booyyee beektu ijoollee? Beektu booyyee? Eeyyee, booyyeen beelada manaa keessaa tokko. Egaa namni kun mana abbaa isaatii, abbaa isaa hundumaa waan hundumaa qabu dhiisee deemee biyya fagoo dhaqee horii abbaa isaatii facaasee ilaalaa booyyee tiksuutti qacarame mana namaatti. Isa booddee booyyee kanaaf nyaata kenna, garaansaa garuu hin beelaa, waan nyaatu hin qabu, yeroo hundumaa rakkata. Inumaayyuu wanta booyyee nyaattu kana keessaa nyaachuudhaaf yeroo hundumaa kajeela ture. Garuu namni isaaf kennu, isumayyuu namni isaaf kennu hin argamne. Baay'ee rakkate mucaan kun, baay'ee beela'e mucaan kun. Naman gaddisiisu ijoollee. Abbaa isaa dhaga'uu didee horii abbaa isaatii fuudhee biyya biraa dhaqee bittimsee facaasee ganda namaatti qacaramee rakkate. Beela'e, waan nyaatu dhabe. Isa booddee garuu akkas jedhe mucaan kun, yemmus gurbichi yaada isaatti naannifatee, hojjettoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetan buddeenni isaanii irraa fuudha. Ani maaliif asitti beela? Maaliif asitti rakkadha? Mana abbaa kootii keessaa warri hojjetan baay'een isaanii nyaatu, hin dhugu, akka barbaadan ta'u.
ana kan abbaa kootti yakkee maallaqa abbaa kootii fuudhee bade. Kanaaf jedhe mucaan kun ka'eetan abbaa kootti deebi'aa jedhe. Dhaqeen abbaa kootiinis akkas jedha. Yaa abbaa koo, ani si'achi mucaa kee siif ta'uun naaf hin ta'u. Adaraa kee maaloo warra hojjettoota kee keessaa akkuma tokkootti na lakkaayi jedhe. Jedheen isa gaafadha jedhee yaade. Kana booddee mucaan kun ka'ee gara abbaa isaatiitti deebi'e. Beektuu ijoollee, abbaan mucaa kanaa yeroo hundumaa hin gadda ture. Mucaan koo akkam ta'e laata? Mucaan koo hin du'ee laata? Mucaan koo eessa jira? Maaluma ta'e laata? Beektuu ijoollee, abbaan keessan yeroo hundumaa isiniif yaada. Abbaan keessan yeroo hundumaa waa'ee keessan yaada, waan isin uffattan yaada, waan isin nyaattan yaada. Isin immoo abbaaf haadha keessan jaallachuu qabdu. Egaa abbaan kun waa'ee mucaa isaa fagoo dhaqee sanaa yeroo hundumaa yaada. Guyyaa tokko mucaan kun gara abbaa isaatiitti yeroo deebi'utti abbaan isaa mucaa kana fagootti isa arge. Abbaan akkasittiin ilaale, aha, kun mucaa kooti miti. Mucaanii abbaan koo natti haasa'an seene. Maaliif? Balleessaa balleesseera ka. Abbaan keessan garuu yeroo hundumaa isin jaallata. Araara isiniif gochuu barbaada. Dhiifama isiniif gochuu barbaada. Isinoo ijoollee, balleessaa keessan beektanii yaa abbaa koo dhiifama naa godhi jechuudhaaf qophooftaniittu. Sana booddee abbaan mucaasaa fagootti argee itti fiigee dhaqee mucaasaa kanatti marmee haammatee, baga nagaan dhufte mucaa koo, ani waa'ee kee yaaduudhaan yeroo hundumaa ganamaa galgalan dhiphadha. Nan boo'a, mucaan koo hin du'e moo jira laatan jedha jedhe. Mucaan kunis akkas jedhe, yaa abbaa koo, ani si'achi mucaa siif ta'uun naaf hin ta'u. Hojjetoota kee keessaa akka tokkootti na ilaali jedhee abbaa isaa gaafate. Abbaan isaa garuu, lakki, dafaa dhaqaa, uffata bareedaa fidaafi kophee bareedaa miilla isaatti kaa'a, qubeellaas harka isaatti kaa'a, haa nyaannu, haa dhunnu. Mucaan koo kun du'ee ture har'a jiraate, badee ture har'a argame jedhe. Kanaafis hin gammadani. Mucaan isaa badees deebi'ee mana abbaa isaatiitti gale. Maatii sanaafis gammachuun ta'e. Ijoollee, isinis yeroo hundumaa maatii keessan dhaga'uun, maatii keessanii wajjin wal ta'uun barbaachisaadha. Abbaa keessan jaallachuun, haadha keessan jaallachuun, obboloota keessan jaallachuun baay'ee barbaachisaadha. Eeyyee, rakkinatti dabarsitanii of hin kenninaa. Egaa kanarraa maal barannaa? Abbaan isin irraa dhalattan, haati isin irraa dhalattan kan akkas isin jaallate, abbaan keessan Waaqayyo inni waaqarraa immoo yeroo hundumaa isin jaallata, yeroo hundumaa isinii fo'a. Isaaf abboomamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf seenaan mucaa badee turee argame kun kana fakkaataan isiniin jedhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu ijoollee, eebbifamaa.